namni irraa barataa laata? Obsaa harkachuuf haalaan bakka akkamii baay'ee dararamnee turre. Amma akkamii fayyitee guutummaan guutuutti fayyitee jirta amma? Mama maaliif kana gurgurtee miila bareedaa maan bitannee naan jechuu jiran. Maal yaaduu jirtame amma waan yaadaa jirtu takka? Welcome. Nagaa. Isi wal beeytanii? No wal beeyna. Yooma ferte. Cimina isii kutannoo isii hamilee isii haasoo isii tokkorraa waan hin dhageefi isillee argachuudhaaf hedduu takkaan yaan qabaachuu ture. Hundaafuu afnaan Farahaan baga wal agarree. Baga nagaannee. Baga nagaannee. Baga Rabbiin si fayyisee atiilleeni dubartii cimtuudhaa dhugaa Rabbii. Obsaadhaan akkamii wal agartame? Obsaa waa hedduu natti himee jira. Yaa wallaahi akkamii kaa sooshaal miidiyaa kanarratti an duraan 2000 garuu sharikoonni xiyyaa haalaan bakka gaafaan baatii 3 siyaafin jaan kana yeroo san isaa wajji wal qunnamne garuu viidiyoo xiyya erginee fi yeroo takka yeroo macarrashaa irratti saayibtittiin isaa deemtu malee jetteen. Yeroo viidiyoo san laalu viidiyoon kun heddummaatee jira. Maalii qoy deemeeti micootana deemee qoradhee dalagaa fi jee na bira dhufe. Akkasumaan alhamdulillah rabbiin nu gargaaree karaa hindiitis deemee wallaanamee dhufe. Amma akka obboleessa xiyyaatti. Karuma sooshaal miidiyaatiin wal bartanii jechuudha. Ati eessa jiraatta? Ciroo. Yeroo sanitti ciroon jiraachaa ture. Ciroo turte? Haadha ijoolleeti? Haadha ijoollee ilmaan lamaan qaba. Rabbiin si haa guddisu. Amma akkamii fayyitee guutummaan guutuutti fayyitee jirta amma? Alhamdulillah. Ammallee jabaadhuun siin ja'a. Ati gaa namoota hiree akkasiitiin gargaaramanii fayyan keessaa obsaan waa'een amma dalaguu jiru kanaaf wani hoomsa naaf ta'e kaleessa ani namoota hedduutu olmaanarraa qabaa jee. Kuni beekumsa guddaadha. Nama filatameetu akkana jaa namoonni hedduun tarii hundi keenya hanga jechuun danda'amuuti bara olmaa nama hedduun nurra jira. Bu'aa namoota hedduuti baay'ee gargaaramuun wanta qofaanii miti. Takka dabxara siif bitu kana qofaanii miti. Namni yaadaan si gargaaruu jira. Bara jireenya ilma namaa keessatti immoo namni jiruuf jireenya keessatti namni hin rakkanne hin jiru abadan jechuudha. Kanaaf amma maal dalaguu jirtanii? Nama alhamdulillah rabbil alamin butikii kan dhiiraatis kan dhalaatis ni qaba. Iddoon itti argamu Beetalii. Akkuma namaatti nama guutuutti gabbee ni seena. Miila dha'uus. Ani akkaan odeeffadheeti butikii isaaniillee namatu sarpiraayisii godhee hin dhagee. Kan hin danda'u mana abayaa dalaguudha. Yoo dandeesse kana naa godhiin jeen. Hayyee mana teessee akkami dhukkuba kanaas saayikooloojii dhabeetee kan dura wanta godhu. So kanaan mataa ka'eef hin dhukkubsiini gabbee hojjedhu naan jee ni hojjedhaan jee. Alhamdulillah sannaa baneeti sarpiraayiz naa godhee. Lammada immoo anis baneetiin isa sarpiraayiz godhe. Wow. Really thank you. Kun cimna guddaadha. Viidiyoo hankee takka irratti ijoolleen tantee gaafa ati yaalaaf deemte biyya biraa turan na fakkaata. Gara Dirree Dhawaa. Gaafuma jalqaba kaansariin kun na eegalu amata 2 dura abbaan akkasitti fudhatee isa bira guddachaa tura. Harmayaatti. Alhamdulillah dhiyootaan immoo amma na bira dhufanii jiran. Viidiyoo sun nama boochisee. Amata 2 dura. Amata 2 dura deemanii amata 2 booda na bira dhufan. Garuu jidduutti deemaatii ilaalaa ture. Yeroon miilli xiyya muramee guyyaa eegaan Itoophiyaa dhufee guyyaa 15tti deemee ilaaleetiin ture. Garuu maali wanni isaan na gaafatan kana akkamii haalaan akka haadhaattis ijoolleedha isaanis himteetis hubachisuun dandeessu. So yeroo sanii miilli xiyya haram kutee naan jaa. Takka immoo akka yeroon amma akkana taa'u jiru kana akkamii wanta cabsee haniin taa'itti fakkaate. Miila xiyya diriirsii naan jaa. Hin jiru hospitaala jiraan jee. Ahaa mama okay yaalamee dhufuu deemaa naan jee. Yaalamee dhufuu deemaa.
hayaan jaanii yeroo sanitti anis tikshona dhagahame ture. Alhamdulillah rabbil alamin. Eegan ammoo dhiyootanas gizee dhufan akkasuma na gaafachaa turan. Mama maaliif kana gurgurtee miila bareedaa maan bitanii naan jechuu jiran still now na gaafachuu jiranii. Ni jira miilli san garuu dukkaana kiyya jira. Isaan garsiisuu hin fe'en. Hangaan baree sirriitti deemuu jechuudha. Ati dhuguma dubbachuudhaaf dubartii cimtuudha. Ammallee daran waan hedduu immoo akka tattaafachaa jirtu odeeffannoodhaan qaba. Tarii namoonni hedduun sirraa barachuu qabanii yeroo hedduu jaan hanga amma silaa yoo nuuf ibsuudha dandeesse dhukkubni kun hin beekamu hanga si miidhuu danda'utti jaan. Miira isaan keessa si deebisuu barbaade osoo nuuf hin taane namni irraa barataa laata. Miirri isaa sirumayyuu hin beekamu eeguma sadarkaa hammaatti ga'e booda beekamaa jaaniti. Mee wanni ati sheer nu gochuu dandeessu ni jira laata? Yoo dandeesse baatii jaatti deemtee mana hospitaalatti fayyaa qabaattus deemtee ilaalamuun cheek godhuun waan gaariidha. Anis nama biraatis akkasittiin gorsa. Garuu an maali fayyaan qaba ture. Kafaan hospitaala san deemutti miila lamaaniin deemaa hiliira beetiin ምናምን akkasitti deemaa ture. Yeroo MRI san keessatti na naqanii kaansarri kun beekame. Garuu kaansarri kun beekamus miila kiyya qofaarra ture jeetiin yaadaa ture. Garuu amata lama dura yeroo jalqabaatiif aan biyya hindi deemu warra kiyya waan qaban gurguraniitti na gaggeessanii. Yeroo sanitti hospitaalatti gizee ilaalamu sombarras hin qabdanaa jira. Miilarraa ol ce'ee deemee jechuudha. እና ካንሰር ወሊገለቲ ዋን ቀላል ጨልሴትማ ነገውማ ጋፋ መና ያላ ዴምቴ አካንመት እንደመር መጎቱ ይፍረቲ ሙለቹ ሲቲማኒ አጃኢባ ሶ አመ ፈይቴ ሶምባሳኒስ ፈይቴ አመ ሶምቢኒስ ተኮ ቤት ቱሬ መይሬ ሲፍ መይሬ ጅራ ገላኔ ኸራቤቲ አልহামዱሊላህ አመ ከራ social media tinis namoonni gorsitaa haamileen kan kee ciminni kan kee dhugaa dubbachuudhaaf namni hedduun sirraa barata. Galanni guddaan immoo kan rabbiiti. Maal yaaduu jirtame amma waan yaadaa jirtu takka dhagayeetiin si affeere ani immoo akka dhuftu kan hin barbaadeefu mee maal inni waan san nuuf ibsi. Afnaan obsaa harkachuuf haalaan bakka akkamii baay'ee dararamanii ture. Ana qofaa miti. Uummanni ciroo guutuun na wajji dararamaa turanii. Obsaa argachuudhaaf. Booyaanii obsaa dura immoo makiinaadhaan deemanii maallaqa hanga tokko guranii naa fidanii turan. Sooshaal miidiyaa kanarra ba'uuf garuu carraan harkannee ture. So nuti maal yaadne an amma maqaa akka hiyyatti afnutti event qopheessuuf hin deema. Eventiin kun kaardiin tokko 5,000 gurgurama. 5,000 waan wacii guyyaa tokkooti. So guyyaa tokkoo fi 5,000 sa walii qabamee amma nuti xiqqishoon qopheessee hanga 100 ምናምን qopheessee 100 yoo gurgurame 500 ta'a. 500 jechuun nama yaalamiif qaxxataa gala. Kakka kiyya kansar keessa jiran jechuudha. Dawaa gargaarsa fedhan hospitaalee kennama. Yaadasanii yaadee akkaawuntiin kiyyaa kan tiktokaa 500 olii usee taa'ee kan muuziqaatti dalagu like kan nashidaa qofatti dalagu qofa ta'uu hin qabu. Anis kanaan fayyadamuu qaba. Yeroo duraa gizee obsaa na bira dhufu maaliin jeen obsaa inshaallah gaafaan anis fayyee gruppii ta'e keessa seenee nama si wajji yaalchisuun fedhaa. Nama rakkatee akka xiyya rakkataa jiru rakkachuu wanta san keessa jiru baasuun fedhaan jeen. So wanta xiyya hangaan jirutti hangaan lubbuun jirutti nama gargaaruuf waadaan seenaasummaa. Waaw. Inshaallah. Galatoomii
Rabbiin niyyaa kana sifaa guutuun siin jaa ni milkooytammoo mamii takka malee ni milkeessan jeetii yaada. Obsaa maal jettame? Afuutti nama jabdu. Kana qofa osoo hin ta'in faawundeeshinii walii illee gadhaa bahaa qabna. Dhaabisiin jechuudha. Fi namoota saayiban dabalannee hayyoonis warra kale akkanaan kaleessa keessa jiru san warri arra irra jiru dhaqqabu qabnaafidha. Waliin taanee namoonnummaan fiidiyoo tana intarviiyuu keessa kanaalullee si danda'atomaadha. Yaada afnan osoo milkeessine kan jiru waamicha dabarsaa jiru. Namoota akka keessan dargaggeeyyii akka keessan shamarran akka hankeetii akka obboleetti xiyyaa maal dhaamtaniif mee? Meeshaan ittiinis nama ajjeefnu ittiinis nama fayyifnu wanta sooshaal miidiyaa jaan kana. Yoo karaa gaariitiin itti fayyadne afnaan bakka sana teessuun sababa gahaadha. Yoo waan gaarii itti hojjennu. Yoo waan hamtuu ittiin hojjenne seenaan biyyoota Ruwaandaa waan sanyii zaayidee ol keessatti dhalaa ol fixxe. Kanaaf namni sooshaal miidiyaa gubbaa jiru akka nama alaafinnata qabutti akka nama waan hojjetamu irratti miidhaa inni gaggeessisuun gaaga'ama dhufu itti gaafatama qabutti hojjechuu qabaa jechuudha. Mucaa tiktookaan nama arrabsachuu qabu. Mucaa tiktookaan nama gargaaru. Obsaa mucaa tiktookaan nama arrabsu kun beektaa kabinni obsaa jenna tokko akka tiktookaan nama arrabsu tokko irra baay'een ijoolleen arrabni kawaan feemasummaa waan isaan guddiftu sanummaas nama arrabsu bira teenya walitti qabamne jabaa keenyaa dhiganna. Tokkoffaa nama sooshaal miidiyaadhaan waa balleessuutu badii qaba. Ijoolleen sooshaal miidiyaa fayyadamtan abaluu nama arrabsuu sanirra abaluu waa barsiisan jaawamaa. Hayyee afutti waan jettu qabdaa kanarra. Anis akkuma isaati yoo danda'an sooshaal miidiyaa irratti foolora guddaa akka qaban torbaan keessatti nama tokkoof nama dadhabee mana keessa ciisee dhukkubsatee sooshaal miidiyaa irra ba'uu dadhabee sana jiraan viidiyoo takka dalagaa jeetiin ergaa dabarsuuf fedha. Waan guddaadha beekte. Torbaan guutuu nashidaa daansii kana itti dabarsitutti keessatti torbaan takka filattee nama mana rakkatee ciisu deemtee viidiyoo takka yoo daleete waan guddaa qaba. Sifis rabbi birattis waan jaalatamaa waan ta'eef jecha. Hayyee hedduu takka ulfaadhaa isin lameenuu galatoomaa lama gantahaan isiniin ja'a. Nu hundinuu dhaloota itti aanu qofa osoo hin taane nu hundinuu isinirraa waa hedduudha baranna. Keessattuu obsaa bayyaan dhugaa dubbachuudhaa fi ammallee rabbiin imaana kanaa fi gaarummaa kana rabbiin sirratti haa irraanfatuun siin ja'a. Galatoomii ulfaadhu atis immoo kana caalaa cimtee namoota miliyoonotaaf haaftee jechuudha. Namoonni hedduun isin jalatti fayyanii karaa keessaniin kan nama fayyisu rabbiidha. Karaa taatanii fi sababa taatu. Sababa taatanii fi sababa keessaniin immoo yoo rabbii jee akkanumatti teenyee faawundeeshinii guddaa jaartanii akka wal agartan abdii guddaadhaan qaba. Ulfaadhaan isiniin ja'a. Hayyee kabajamtoota daawwattoota Maayaa Shoo sagantaa keenyaan waa hedduu akka irraa baratan abdii guddaadhaan qaba. Sagantaan kun walta'insa maltiimiidiyaa Siinqeedhaa fi Faanaa Miidiyaa Korporeeshin waliin ta'uudhaan isiniif dhaleeffamaatiin ture. yuutuubii Maayaa TV Shoo like subscribe share gochuu hin dagatinaan isiniin ja'a. Sagantaa isin jaallattanii daawwattan waa hellan saayibban keessaniif share godhaan isiniin ja'a. Dhaabbileen garaagaraa immoo Maayaa Shoo waliin hojjechuudhaaf feetan kottaas baha bilbilaa siin jiru kanaan naaf dhawaadhaan isiniin ja'a nu bilbila nu waliin hojjedha. Maayaa Shoo waliin hojjechuun lama buufachuudha biyya ijaaruudhaan isiniin ja'a. Hanga torbaanitti torban gaarii fayyaa ta'a.